Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 4 bara 2023 sa'a booda mana murtii kutaa Niiwuorkitti kan dhiyaatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaalee yakkaa irratti dhiyaate 34 akka raawwanne ibsanii balleessaan qabu jechuun himannaa sana haalanii jiran. Tiraamp walitti dhufeenya taatoo fiilmii saalquunnamtii Stormy Daniels jedhamtu waliin qaban akka uummataaf ifa hin baane dhorkuuf kaffaltee abukaatoo $130,030 kaffaluudhaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp Stormy Daniels guyyaa tokko hariiroo quunnamtii saalaa raawwanneerra jechuun ka dubbatte haalaa turan. Yeroo sanatti haala dhimmootii siyaasaa mijeessaa fi ka turan Michael Cohen maallaqa kana Stormy Danielsiif kaffaluuf akka ba'eef maallaqni kun akka baasii dhimma seeraa dhaabbata Tiraamp ta'ee galmaa'ee akka isaanitti deebi'e hin haalle. Tiraamp immoo galmee dhaabbata isaanii dhimma seeraa waggaa 7 duraa akka ta'e falmaa turan. Kan umriin waggaa 76 Tiraamp ituu pirezidaantiin ta'in dura kurna hedduuf abbaa qabeenyaa gamoo hedduu jireenya hawaasummaa oduu asgal hin jedhamneen guutameen maqaa beekamu kan qaban magaalaa keessa jiraatan Niiwuork keessatti yeroo jalqabaaf himannaa yakkaa irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hoogganaa jalqabaa galmeen yakkaa irratti baname ta'us deeggarsa bal'aa miseensota paartii Riippaabilikaanotaa irraa argataniin filannoo pirezidaantummaa dhufuuf dorgomaa toora duraarra jirani. Pirezidaantiin duraanii kun abbaa murtii mana murtii olaanaa kutaa Niiwuork waan Merchan duratti himannaa isaanii kan dubbatan yoo ta'u, abbaan murtii kunis adeemsi kun miidiyaaf kallattiin akka hin tamsaasamne dhorkaniiru. Kanaaf miidiyaaleen oduu adeemsa kanaa kallattiin tamsaasuu hin dandeenye. Pirezidaantichi duraanii kun dhaddacha duratti akkuma himatamaa yakkaa kamiyyuu galmaa'anii ashaaraan isaanii qubaa fudhatamee jira. Aangawoonni akka ibsanitti harki isaanii kateenaadhaan hidhamee kan hin seenneef pirezidaantii duraanii ta'uun isaanii yaada keessa galchameeti. Suuraa himatamtootaa ka'an yoo ta'e hanga ammaatti hin beekamu. Eegdonni nageenyaa baay'een naannoo mana murtii kanaaf mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaantii duraanii kan Doonaald Tiraamp Manhattan Niiwuork keessatti argamu Tiraamp Taawur irraa kiiloomeetira hedduu fagaate wixata darbe erga isaan Filooriidaa irraa dhufanii booda bakka isaan bulanitti bobbaafamanii turan. Tiraamp abukaatoo isaanii waliin innaa mari'ataniif miseensonni tika nagaa biyyoolessaa gamoo sana keessaa ba'anii attamiin mana murtiitti akka itti seenan innaa qophaa'an illee argameera. Kaleessa jechuun bitootessa 4 namoonni hedduun walitti qabamuudhaan pirezidaantiin duraanii gamoo Tiraamp keessaa bahanii innaa mana murtii seenan ilaalaa turan.